dooniin hanga kana ga'u utuu hin liqimfamin akkamiin bishaan irra deema? Ibsa baay'ee salphaa. Zayitii fi bishaan utuu walitti maknee zayitiin bishaan irra akka bololi'u maaltu godha? Rukkina. Rukkinni zayitii rukkina bishaaniin gadidha. Kanaaf bishaan irra bololi'uu danda'a jechuudha. Wanti tokko bishaan irra akka bololi'u yoo barbaanne egaa rukkina objektii keenyaa rukkina bishaaniin gadi gochuu qabna jechuudha. Rukkina doonii kanaa akkamitti hir'isna? Kutaa torbaffaattan isin deebisa. Rukkinni yookaan density is equals to mass over volume jennee baranneerra. Voluumii yookaan qabee isaa guddisuudhaan rukkina xiqqaa argachuu dandeenya jechuudha. Kanammoo akkamiin goona? Boca isaa jijjiirra, gidduu isaa bal'isna. Kanaaf dhagaa xiqqoon yookaan sibiilli yoo bishaan irra kaa'ame liqimfama. Maaliif? Density isaaniitu guddaadha. Sibiiluma kana garuu boca isaa jijjiiruun voluumii gidduu isaa yoo guddisne argitanii in bololi'aa jechuudha. Dabalataan buoyancy fi Archimedes principle maal jedha? Yeroo objektiin tokko bishaan irra taa'u bishaan hanga ta'e iddoo gadhiisisa. Bishaan iddoo gadhiisee ture immoo as deebi'ee humna objektii keenya asii ol dhiibu uuma. Humni kun immoo buoyant forceedha. Buoyant force yookaan humna asii ol dhiibu kanaan asii ol dhiibamaa jechuudha. Hubadhaa. Weetii yookaan ulfaatinni doonii keenyaa buoyant force keenyaan ol taanaan garuu in liqimfama. Wal madaaluu qaba yookaan buoyant forcein keenya weetii keenya baay'ee caaluu qaba. Dheeraadha gabaabaatti kana fakkaata. Ibsa bal'aa yoo barbaaddan YouTube chaanaalii koo profaayilii koo jalaa subscribe godhaa. Achirratti bal'inaan isiniin hojjedha. Galatoomaa kun hojiin injiinarootaati.